Harka fuunii kabajamtoota daawwattoota keenya baga ayyaana kataraa yookaan jala bultii ayyaana cuuphaan nagaan isiniin ga'e jecha ETV Afaan Oromoo raadiyoo galgala kanaaf qindeeffannee isin biraan geenyaa waliin Haneeraan Silashiiti. Oduu keenya jalqabaatiin ministeerri muummee Abiyyi Ahimad ayyaanni cuuphaa ayyaana miliyoonotaa bakka tokkotti fiduun tokkummaa sabdaneessummaa cimsuudha jedhan. Ministeerri muummichaa ergaa baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'ee dabarsaniin gatii kaffalamuu qabu hunda kaffaluun biyya keenya ol kaasuu qabnas jedhaniiru. Guutuun ergaa isaa akka itti aanutti dhiyaata. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad ayyaana cuuphaa ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarsaniin cuuphaan ayyaana amantaa aadaa fi sabdaneessummaa keenyaati. Amantaadhaan Iyesuus Kiristoos samii gadi bu'ee laga Yordaanositti harka Yohaannisitti cuuphamuu isaa ittiin yaadan. Kunis imala addaan bade barbaaduuf taasifamedha jedhan. Iyesuus Kiristoos addaan wayita kufetti tarkaanfii isaa tokko tokkoon Beetelemii hanga Qaraaniyootti hordofeera. Kanaan Addaamiin gara ulfina isaa isa ganamaatti deebisuu qofa osoo hin taane ulfina duraa caalaa kenneeraaf. Kunis Itoophiyaa har'aaf waan baay'ee nu barsiisa. Biyyi keenya Itoophiyaas Beetelemii hanga Qaraaniyootti kan itti kufte baay'eedha. Kufaatii seenessaa ijaarsa mootummaa, dinagdee fi siyaasa ishee mudate waliigalteen gara du'aa ka'utti jijjiiruu qabna. Kiristoos wayita Addaamiin fayyise dhiisii yookaan akkana godhin jenne. Addaam humna akka hin qabne waan beekuuf of fayyisuu akka hin dandeenye ni beeka. Kanaafis Kiristoos gidduu galee raawwateef Itoophiyaan rakkinaan barootaaf dadhabdee jirti. Hiyyummaa fi duubatti hafummaan jaarraa hedduuf miidhamtee humna dhabdeetti. Nuti ijoolleen ishee har'a waan gochuu qabnu har'a haa goonu. Biyya keenyaaf furmaata ta'uu qabna. Beetelemitti dhalachuu qabna yoo ta'e haa dhalannu. Galaana gidduu dhaabbachuu qabna taanaan haa dhaabbannu. Yoo arrabsamuu ta'es haa arrabsamnu. Yoo fannifamuu ta'es haa fannifamnu. Garuu kun hundi du'aa ka'uu Itoophiyaa kan fidu haa ta'u. Har'a waan gochaa jirrus kanuma. Itoophiyaan tattaaffii ijoollee isheetiin kabajamtee sodaatamtee bara baraan haa jiraattu. Uumaan Itoophiyaa fi uummata ishee eebbisu. Ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad amajjii 10 bara 2017. Ministeerri muummee itti aanaa Tamasgeen Xurunaa ergaa baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'ee dabarsan. Iyesuus Kiristoos rakkoo uummataa furuudhaaf waan hojjechuu qabnu afur nu barsiiseera kan jedhan obbo Tamasgeen. Isaan kunis uummatatti gadi bu'uu dabarsanii of kennu waan uummanni barbaadu qofaa osoo hin taane waan uummataaf barbaachisu gochuu fi kaayyoo qofaa ilaaluudha jedhan. Dhaloota hanga cuuphaadhaa hanga fannootti qormaatilee hedduutu jira kan jedhan ministeerri muummee itti aanaa Tamasgeen Xurunaa kaayyoon Kiristoos garuu dhala namaa baraaruu waan ta'eef hojiileen hojjete hunduu nageenya tures jedhaniiru. Itoophiyaanis yeroo ammaa gufuuwwan adda addaa keessummeessaa jiraachuu kan ibsan obbo Tamasgeen kaayyoon keenya Itoophiyaa badhaatee arguu fi uummata hiyyummaa keessaa baasuu waan ta'eef kanarraas hin maqnu jedhaniiru. Ayyaana cuuphaa bara kanaa wayita kabajnu barnoota kanneen fudhachaati kan jedhan ministeerri muummee itti aanaa Tamasgeen Xurunaa ayyaanicha ayyaana gaarii akka ta'us hawwaniiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa naannoo fi biyya keenyaa hundi baga guyyaa eebbifamaa ce'umsa dhala namaa fi boqonnaa haaraa saaqee guyyaa yaadannoo cuuphamuu Yesuusiin isin ga'ee jedhan pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Guutuu ergaa isaanii Ababaayyuu Kafaniitu qindeesse. Baga ayyaana cuuphaa geessan Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Yesuus ilma nama badi barbaacha ulfina isaa dhiisee nama keessaa namatti of mul'isuun araara fayyinaa fi dhiifamuu cubbuu kan labsee fi namoonnis yaada garaa isaanii akka geeddaratan cubbuurraas gara gocha gaariitti akka dhufan kan barsiise ta'uu macaafni qulqulluun dhugaa nuuf ba'eera. Daandii ilmi namaa irratti kufe hordofee arfii du'aa cabsuun birmadummaa baduu hin dandeenye gonfachiisuun gara mootummaa waaqatti deebisuuf kan kufe kaasaa kan dhukkubsates fayyisaa fi qajeelummaan guutamee araaraa fi dhiifama agarsiisaa daandii gara jireenyatti geessuu barsiisuun namoota waliin jiraate. Waamicha cuuphaa yaada qalbii jijjiirannaa ilmaan namootaaf taasifamee keessatti sirmachuun waamicha taasifamee simachuun Yordaanositti cuuphamee fakkeenya dhala namaaf ta'e. Kanaanis cuuphaan fakkeenya du'a keessaa gara jireenyaatti darbuu mallattoo ce'umsaa ta'uus ilmaan namootaaf mirkaneesse. Cuuphaan hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaana guddaa mallattoo ce'umsaa araaraa fi dhiifamaa ta'ee kan beekamuu fi carraa qalbii jijjiirrachuu du'arraa gara jireenyaatti ce'uu ilmaan namootaafis kan mijeessedha. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa naannoo fi biyya keenyaa hundi baga guyyaa eebbifamaa ce'umsa dhala namaaf boqonnaa haaraa saaqe.
guyyaa yaadannoo cuuphaa Yesuus kan bara 2017 nagaan geessan baga waliin ga'een jechuun barbaada. Kufaatiin ilmaan namootaa mudate ol ka'iinsa daandii nagaaf jaalalaan guute irraa gara jibbiinsaa fi halootti kan imalchiise bu'aa yaada hamaarraa maddeedha. Ce'umsi haaraan karaa Yesuusiin addunyaa kanaaf dhufe ammoo yaada qalbii jijjiirannaa irratti kan ijaarame isa hamaa sana yaada ilmaan namootaa keessaa diiguun ol ka'iinsa haaraatti kan imalchiise bu'aa yaada gaarii irratti ijaaramedha. Barsiisa kanarraas kan hubatamu kufaatiifis ta'ee ka'umsaaf yaadni murteessaa ta'uu isaati. Kabajamtoota hordoftoota amantaa kiristaanaa akkasuma uummanni naannoo keenyaa hundi cabiinsi Itoophiyaan keessa turtee fi jirtu jibbiinsii fi haloon ajjeechaa fi duuti qormaatilee keessa jirruuf ka'umsi kufaatii yaadarraa kan maddeedha. Sirna walqixxummaa obbolummaa fi haqummaa jabeessee madaalummaa sabboonummaa sabummaa fi tokkummaa biyyaalessaa tiksuu ijaarrachuu dhabuu keenyaan wal waraansaa fi maraamartuu keessa jirra. Mootummaan keenya boqonnaa wal waraansaa cufuuf girgiddaa jibbiinsaa diigee riqicha jaalalaa dhalootaaf ijaaruuf kutannoo fi amanamummaan hojjechaa jira. Kanaafis maree biyyoolessaa gaggeessuun rakkoo keessoo keenyaa waloon furannee nagaa fi araara biyyaalessaa labsinee ijaarsa biyyaa hundaaf hundarraa ta'ee hojiirra oolchuun ol ka'iinsa Itoophiyaaf hojjechuun yeroon isaa kan dhaloota kanaati. Kanaaf yaada gara kufaatii fi diigumsaatti nu imalchiisuu hoodannee gara yaada tokkummaa fi obbolummaa keenya ijaaruutti waloon imaluun murteessaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa harka nagaa diriirsee balbala nagaas banee naannichatti nagaa waaraa mirkaneessuuf waliigaltee nagaa qondaaltota waboo waliin mallatteesseen qilleensi nagaa bubbisuu eegaleera. Ummata waraanni nugaa araaramaa jedheef qawwee lafatti gadi qabuun waamicha nagaa simachuu caalaa filannoon biraas hin jiru. Akka Oromootti wal waraansa hoodannee maree fi marabbaaf bakka malu laachuun hunduu nagaaf dhaabannee nagaafis akka hojjennu dhaamaa harka nagaaf diriiree afaan qawween waraanurraa akka of qusatamuun hubachiisuu barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa harka tokko nagaa waaressaa harka biraatiin rakkoolee bulchiinsa gaarii furuun kenna tajaajilaa mirkaneessuuf hojiitti galeera. Kanaafis sadarkaa gandaatti gurmaa'insa haaraa hojiirra oolchinee tajaajila jiruu hunda ummatatti dhiyeessuun boqonnaa haaraan saaqamuu danda'eera. Dhaabbileen mootummaas rakkoolee bulchiinsa gaarii maksaa shira keessaa fi alaa mootummaaf ummata gargar fageessuuf hojjetamuu qolachaa kenna tajaajilaa gama hundaan mirkaneessuuf hojjechuun murteessaadha. Maraamartoo hiyyummaa keessaa ba'uuf imalli roga hundaan eegallee abdachiisaadha. Ummatni keenya ganna rooba fayyadamee bonas cooba bishaanii fi jallisiin misooma irratti bobba'uun gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti ce'uuf bu'uura amansiisaa kaa'aa jira. Oromiyaatti milkaa'ina eegalame itti fufsiisuuf harki hunduu misoomaaf diriiree waqtiin hunduus misoomaaf ooluu qaba. Kanaafis mootummaan haala kana mijeessuu milkaa'inaafis kan hojjetu ta'a. Waadaa filannoon duraa fi barii filannootti uummata keenyaaf galle gochaan dhugoomsuu eegallee cimsinee itti fufna. Waadaan sun gochaan dabalamuu biras darbee hanga adeeffamuutti imala eegalle cimsinee biyya badhaate dhaloota dhaalchisuuf kutannoo addaan hojjenna. Dhumarratti ayyaanni cuuphaa bara kanaa yeroo jibba jaalalaan haloo dhiifamaan haqnee qalbii jijjiirannaa labsuun tokkummaa keenyatti haaressinuu fi kan dhabe gargaaraa kan beela'ees nyaachisaa fi kan daarees uffisuun walooma keenyatti gabbifannuu nuuf haa ta'u. Ayyaana gaarii. Oromiyaa ni ijaarra, Itoophiyaa ni utubna, gaanfa Afrikaan tasgabbeessina, Waaqayyoos nu gargaara. Pireezidentonni naannolee fi kantiibonni bulchiinsa magaalotaa ayyaana cuuphaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsan. Pireezidentiin naannoo Amaaraa Raggaa Kabbadaa, kan naannoo Sidaamaa Dastaa Leendaamoo, pireezidentiin naannoo Gambeellaa Adde Alamituu Umud, pireezidentiin kibba lixa Itoophiyaa Injiinar Nagaash Wageeshoo, pireezidentiin kibba Itoophiyaa Xilaawun Kabbadaa, pireezidentiin naannoo Benishaangul Gumuz Ashaadilii Hasan, pireezidentiin giddu galeessa Itoophiyaa Indaashaw Xaasoo fi pireezidentiin naannoo Affaar Awwal Arbaa hordoftoota amantichaa maraan baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'ee jedhan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebees hordoftoota amantichaa maraan baga geessan jedhaniiru. Wayita ayyaanichi kabajamu duudhaa amantaa fi aadaa gabbisuun sabdaneessummaa cimsuun guddina damee tuurizimii fi ijaarsa biyyaaf haala gumaacha taasisuun kabajamu akka qabu dhaamanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa Kadir Jawaaris ergaa baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'ee dabarsaniiru. Ayyaanichi uummata Itoophiyaa maraaf ayyaana nageenyaa, jaalalaa fi badhaadhinaa akka ta'us hawwanii jiru. Ayyaanni cuuphaa fakkeenyummaa faana Yesuus Kiristoos hordofuun kan yaadatamu ta'uu barsiisonni amantichaa himan. Ayyaanichi hordoftoota amantichaan sirnoota hafuuraa adda addaan kan kabajamu ta'us barsiisonni amantaa ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan himanii jiru. Wasanni Amaaree gabaasa dabalataa qindeessiteetti. Ayyaanota gurguddoo hordoftoota amantaa Ortodoksiitiin kabajaman keessaa inni tokko ayyaana cuuphaati. Ayyaanichi sirnoota hafuuraa garaagaraan dabaalamee waggaa waggaan amajjii 11 kabajama. Bu'uurri ayyaana cuuphaa maal akka ta'e barsiisaa wangeelaa luba Faantaa Ayyaalew gaafanneerra. Ayyaanni cuuphaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
galiilaarraa gara yordaanositti deemee harka yohannisiitiin cuuphamuu isaatiin bu'uura godhannee nuti immoo warri kiristoositti amanne hundi keenya kiristoosin fakkaachuudhaaf kiristoos wajjin tokko ta'uudhaaf qaama kiristoos ta'uudhaaf kan itti cuuphamnudha jechuudha. Barsiisaan wangeelaa isaan biroo Daaqoon Dameesheetu cuuphaan fakkeenyummaa faana Yesuus Kiristoos hordofuu ta'uu dubbatu. Gooftaan keenya gara biyya lafaa dhufee gaabbii galaa jedhee lallabeera, qalbii jijjiirradhaa jedheera. Addunyaa hammeenyitti baay'ate kanaaf hammeenya dhiisaatii gara biyya waaqaa gara samiitti dhiyaadhaa hojii hafuurummaa keessaniin nuun jedheera. Isaan wal qabatee qulqullaa'uu gaabbii galuu cuuphamanii immoo mootummaa waaqayyootiif qaqqabu fakkeenyummaa guddaadhaan ayyaana barsiisudha. Ayyaanni cuuphaa kabajamuun duratti jala bultii isaatti ayyaanni kataraa ni kabajama. Ayyaanni kataraas ergaa fi hiika guddaa akka qabudha barsiisonni amantichaa kan ibsan. Ayyaanni jala bultii irraa yookaan immoo gaafa amajjii 10 irraa eegaleetiin hin jiru kataraa jedhameetu beekama. Kataraa jechuun walitti qabu, sassaabuu, hidhuu jechuudha. Kunis bu'uurumaan bishaan cuuphaadhaaf ta'u Yordaanos kan fakkaatu walitti qabu bakka tokkotti sassaabuu akka jechuutti hiikama. Guyyaa kana manni kiristaanaa keenya taabota waaqayyoo taabota kabajaa qabattee amantoota ishee wajjin gara Yordaanositti kan isheen bobbaatu. Taabota sana yommuu kaasanii gara lafa bishaan sana cuuphaa sana yommuu deemamu uummanni hundumtuu bakka jiru irraati wayyaa haaraa uffatanii kan qaban hundumaa miiccatanii bareechatanii qulqulluu ta'anii qulqullaa'anii jechuudha. Qulqullina foonii duwwaa miti, qulqullina uffataa duwwaa miti. Namni wallolellee araaramee qulqullaa'eeti gara cuuphaa sanaa kan deemu jechuudha. Yesuus Kiristoos Galiilaa irraa gara Yordaanos imaluun cuuphamuu kan yaadachiisan barsiisonni wangeelaa kunneen. Kanaaf cuuphaan hordoftoota amantichaaf hiika guddaa akka qabu dubbatu. Mandara itti guddate mandara keessa jiraate Galiilaa Naaziriitiitii ka'ee cuuphamuudhaaf gaduuf qabummaadhaan gara Yohaannis cuuphate kan inni deeme. Kun egaa ayyaana guddaa uumaan harka uumamaatti kan itti cuuphame. Inni cuuphamu gara isa cuuphuutti gaduuf qabummaadhaan deeme ayyaana itti cuuphamedha. Wayita cuuphamus bu'uura Daawit Faaruusaa 114 lakkoofsa 5 irratti dubbateen galaanni Yordaanos hamma sodaattee gara dudduubaatti deebitutti ta'ii gurguddaatu ta'e. Egaa bakki cuuphame sun bakki Yoorii fi Daanos jedhamu sanatti iddoo tokko ta'ani sanarratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuuphameeti xalayaa garbummaa dhala namaa Diyaabiloos dhokse barreessee Addaam garba Diyaabiloosidha. Heewaan immoo garbittii Diyaabiloosidha jedhee kooppii lamaan barreesse tokko Si'ool keessa dhoksee ture. Inni lammataa immoo Yordaanos keessatti dhoksee ture. Kana eenyuyyuu hin beeku ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo waaqummaa isaatiin kana waan beekuudhaaf dhaqee bakka xalayaan sun irra jiru dhaabbatee waaqummaa isaatiin balleesse garbummaa dhala namaa balleesse tarsaasee birmadummaa keenya bilisummaa keenya yerootti nuuf kenne waan ta'eedhaaf kana yaadanne gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaaf galata galchuudhaaf nutis ayyaana kana ni kabajnaa jechuudha. Yordaanos kan carroomte. ETV Afaan Oromoo raadiyoon tamsaasa kallattii simbira gahaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Odeeffannoon nun dhimma ayyaana cuuphaa wal qabatee simbiraan gahaa jirus itti fufeetti jira. Oduu itti aanutti darba. Jala bultiin ayyaana cuuphaa yookaan kataraan magaalaa Finfinneetti sirnoota garaagaraan kabajame. Sirna kabaja jala bultii ayyaanichaa irratti hordoftoonni amantichaa, abbootiin amantaa fi turistoonni biyyoota garaagaraa argamaniiru. Ayyaanni cuuphaa guyyaa borii kabajamus barii barraaqarraa eegaluun sirnoota garaagaraan kabajamee oola. Ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti waggaa waggaan amajjii 11 kabajama. Guyyaan kunis Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti harka Yohaannisitti gadi jedhee cuuphamuu yaadachuun kan kabajamu yoo ta'u, ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala waan addabaabayitti kabajama. Guutuun isaa akka itti aanutti dhiyaata. ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም።
Itoophiyaan biyya ayyaanota aadaa fi amantaa hedduu kan jaarraa hedduu lakkoofsisan qabdudha. Ayyaanonni kunneen waggaa waggaan biyyattii keessatti kan kabajaman yoo ta'u isaan keessaa 12 sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argachuun dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii yuuneeskootti galmaa'aniiru. Ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti waggaa waggaan amajjii 11 yaadatamee oola. Guyyaan kunis Iyesuus Kiristoos laga Yordaanositti harka Yohaannisitti gadi jedhee cuuphamu yaadachuun. Guyyaan cuuphaa kun afaan Giriikii Yoonaaniitiin yookaan Epifeeniyaa jedhama. Hiikni isaas icciitiin waaqummaa kan itti mul'ate jechuudha. Waaqni abbaa kana ni jaalladhu itti gammadu ilma koo isa kanadha. Waan inni jedhu dhagaa wayita jedhetti Iyesuus Kiristoos wayita cuuphamuuf laga Yordaanos keessa jirutti hafuurri qulqulluun gugee adii fakkaachuun mataa isaarra qubate. Cuuphichi Yohaannisis cubbuu addunyaa kan balleessu hoolaa Waaqayyoo kunuuti jechuun dhugaa ba'e. Iyesuus jaalala dhiifama qajeelummaa gad of qabuu fi gaarummaa dhala namaa barsiisuuf jecha gad of qabee harka cuuphicha Yohaannisitti cuuphame. Kanaaf amajjiin 11 kiristaanota biratti kabajamee yaadatamee oola. Kitaaba qulqulluu Yohaannis 13:15 irratti akkan isiniif raawwadhe isinis akka raawwattaniif fakkeenya isiniif kenneera jechuun akkuma dubbate fakkeenya ta'uuf laga Yordaanositti cuuphame. Ayyaanni cuuphaa waggaa waggaan hordoftoota amantaa kiristaanaa keessumattuu hordoftoota amantaa ortodoksii Tawaahidoo biratti amajjii 11 kabajamee oolu kun hambaa kilayaa ta'uun galmee yeroo yuuneeskootti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2019 galmaa'eera. Ayyaanni Kataraa magaalaa Gondaritti haalawaa ta'een kabajamee jira. Ayyaanichi bakka hordoftoota amantaa kiristaanaa magaalichaa akkasumas daawwattoonni biyya keessaa fi alaa argamanitti karaa miidhagina qabuun geggeeffameera. Kabajni ayyaanichaa karaa duudhaa amantaa isaa eeggateen faarfannaawwan manneen amantaan dhiyaataniin dabaalamuun sagantaan geggeessaa taabotaa geggeeffameera. Magaalichatti taabonni lakkoofsaan 44 ol ta'an kallattii garaagaraa irraa dhufuun gara iddoo bulmaata isaanii deemaniiru. kabajamtoota daawwattoota keenya dhimuma kanarratti turtii taasifna. Riippoortaroonni keenya magaalaa Baatuu fi Gondaritti imaluudhaan ayyaanni cuuphaa fi kataraa maal akka fakkaatu taajjabaniiti kan isaan jirani. Kanumaan wal qabatee odeeffannoo dabalataa nu biraan ga'uudhaaf Jamaal Baaturraa akkasumas immoo Immabeet magaalaa Gondarirraa toora irratti argamu. Akkam waltamee Immabeet, alli ayyaana kataraa magaalaa Gondaritti maal fakkaata? Gabaabsitii daawwattoota keenya biraan ga'i. Hayyee galatoomii heeraan akka mul'atan daawwattoota keenya egaan har'a magaalaa Gondaritti akkuma magaalota biyyattii kanneen biroo keessatti gaggeeffamaa fi tamsaasa kallattiin isin biraan gahaa turre ayyaanni kataraa bifa ho'aa ta'een kan inni gaggeeffame. Egaa magaalicha keessatti darbees ammoo naannoo magaalaa Gondarirraa taabotonni lakkoofsaan hedduun gara magaalichaa dhufuudhaan bakka bulmaata taabotaati kan isaan deemaa turanii. Dursaniiti kan eegalame magaalaa Gondaritti adeemsi bakka bulmaata taabotaa kun egaa manneen amantaarraa kaanii jechuudha. Taabotonni egaan magaalicha keessatti iddoowwan garaagaraatti dhaabbatanii sagantaawwan gaggeessaa waliif taasisuu akkasumas immoo taabotonni iddoowwan adda addaatti dhufan waliin simachuudhaan bakka tokkotti dhufanii gara iddoo bulmaata isaanii deemaatti kan isaan turan jechuudha. Nutis egaa harka caalaa kan nuti oolle yookaan immoo sagantaa kanaan kan nuti hordofaatii turre taabocha harka 8 ol ta'an gara bakka cuuphaa yookaan immoo sagantaan cuuphaa magaalaa Gondar keessatti itti beekamu bakka cuuphaa Faasil yookaan immoo bakka gandaa Faasil jedhamu bakka sanatti warreen imalanidha kan nuti isaan hordofaatii turre. Haala waliigalaa olaallee garuu magaalaa keessatti kallattii hundaanuu magaalicharraati uummanni uffata aadaatiin bareedee akkasumas immoo sirba naannoo isaa sirbaa fi faarfannaawwan garaagaraa faarfachaa taabota gaggeessuu yeroo deeman argaatti kan nuti turre. Achiinis iddoowwan
qaqqabanitti yookaan immoo bakka bataskaanota gaggeessan qaqqabanitti ammoo faarfannaawwan manneen amantaa tiibahan yookaan immoo taabotota waliin warreen deeman faarfattoonni faarfannaa mana amantaatii miidhaganii uffataan bareedanii akkasumas ammoo taateewwan garaagaraa agarsiisa ayyaanicha kan isaan kabajaatii turan yookaan immoo taaboticha gara iddoo bulmaataatti kan isaan geessaatii turan argineeti jirra. Egaa sagantaan magaalaa Gondoritti gaggeeffame kanarratti namoota jiraattota magaalaatiin dabalatattis biyyoota adda addaarraa biyya keessaa akkasumas ammoo turistoonni lammiileen biyyoota alaa garaagaraa hedduun isaanii irratti hirmaatanii argaati kan nuti turre jechuudha. Egaan magaalaan Gondarii fi ayyaanni cuuphaa yookaan immoo kataraarraa eegalee sagantaan qophaa'u kanaaf magaalichi durseeti qophiiwwan garaagaraa taasisaa kan ture. Sagantaa san irratti warreen hirmaachaa turanii achitti hirmaatan yookaan guyyaa har'aa kataraa irratti hirmaatanis haasofsiisaati kan ture jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha namoota hirmaatan kana. Magaalaa Gondar keessatti haala kanaan dura ittiin ayyaana cuuphaaf kataraa kabajaa turan wanti adda taasisu akka hin jirree fi karaa gaariin haala miidhagaa ta'een akkuma kanaan duraatti kabajanii akka isaan ayyaanicha dabarsan nutti himaati kan isaan turan jechuudha. Gara iddoo cuuphaan itti gaggeeffamu gara giddu galicha yookaan immoo bakka cuuphaa sana gaafa geenyus egaa simannaa ho'aa fi baay'ee namatti tolu namni kamiyyuutu dhufee daawwate baay'ee namatti tolu jedhamu argaati kan itti turre jechuudha. Egaan namni gaafa gara iddoo ayyaanaa kana dhufu sodaa tokko malee akka dhufu yookaan immoo hotuu oomtuu ittiin dhagahin ayyaanicha hirmaachuudhaan dhufe akka isaan kabajatanii deeman jiraattonni iyyuu kan kaasan jiru akkasumas namoonni hirmaatanis kan isaan kaasan jiru. Walii galaan garuu magaalaa Gondaritti ayyaanni kataraa guyyaa har'aa gaggeeffame kun haala baay'ee namatti tolu miidhagina addaa qabuun gaggeeffame taabonnis iddoo bulmaata isaanii gahanii egaa kana fakkaata kanaas jiru odeeffannoo dabalataa fi kanneen biroo guyyaa boruu ammoo ayyaanni cuuphaa maal fakkaata akkamitti gaggeeffama kan jedhu qabannee kan isin biraan geenyu ta'a nagaan bulaa. Tolee riippoortara keenya Mabeetta Shumaa magaalaa Gondar irraa odeeffannoo bal'aa nu biraan geesseef guddaa galatoomii jecha daawwattoota keenya gara oduutti aanutti darba. Jala bultiin ayyaana cuuphaa yookaan kataraan magaalaa Baatuutti bifa waan kabajamee oole. Ayyaanni kataraa magaalaa Baatuu hara dambal irratti taabonni hedduun manneen amantaa kiristaanaa odola 5 irraa dambal qabu irratti walitti ba'uun gamtaadhaan kabajuu irratti argamu. Ayyaanni kataraa hara dambal irratti kabajamu kun seenaa dheeraa kan qabu yoo ta'u magaalaa Baatuu fi hawaasni naannichaa wal danda'uun akka kabajan ibsameera. Sirni kabaja ayyaanichaa kun lammiilee Itoophiyaa qofaan osoo hin taane lammiileen biyyoota alaa hedduunis irratti argamaniiru. Kabajni ayyaana cuuphaa kataraa kun sadarkaa addunyaa irratti UNESCO irratti kan galmaa'e yoo ta'u kunis hambaa biyyattiin addunyaatti galmeessite keessaa tokko taasiseera. Ayyaana kana bifa waateen kabajamee akka itti fufuuf koomishiniin turizimii Oromiyaa ministeera turizimii walta'ee akka hojjetu ibsameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa riippoortarii keenya Jamaal Nageessummoo magaalaa Baatuutti argamuudhaan sirni ayyaana kataraa akkasumas sirni ayyaana cuuphaa borii maal akka fakkaatu nu biraan ga'uuf achitti argama. Ayyaanni kataraa guyyaa irraa maal fakkaata ture magaalaa Baatuutti egaa magaalaan Baatuu wanti adda ishee taasisu keessaa inni tokko hararra dambal irrattidha kan inni kabajamu. Mee gabaabsiitii haalaatti jiru daawwattoota keenya biraan ga'i. Galatoomii heeraan akkuma beekamu magaalaan Baatuu magaalaa giddugala Oromiyaatti argamtu magaalaa hara guddaa qabdu hara dambal jedhamu qabdudha. Harri dambal kun immoo magaalaa Baatuu giddugala isaatti kan argamu fi bal'inni isaa immoo hektaara 50 kan ta'udha. Hara dambal gubbaatti immoo odoloonni beekamoo 5tu jiru. Odoloota 5 irratti immoo manneen amantaa garaagaraa ni jirani. Haa ta'u malee odoloota 5 irraa gara hara dambal daangaatti iddoo bocceessa jedhamutti sirni kabaja ayyaana cuuphaa yookaan kataraa guyyaa irraa ni kabajama. Taabotoonni garaagaraa odoloota 5 irraa gara iddoo bocceessaa jedhamu yookaan daangaa hara dambal kanatti dhufuudhaan sirna kabaja ayyaana cuuphaa kataraa jedhamu kana baay'ee isanii jirani. Sirna kanarratti hordoftoonni amantichaa bifa amanticha bu'uura godhateen faarfannaadhaan akkasuma bifa amantaa calaqqisuun odoloota garaagaraa irraa gara daangaa harichaatti kan sosso'an yoo ta'u daangaa harichaatti kan sosso'ameenis bidiruuwwan 48 baay'inni isaanii ta'uun yoo ta'u bidiruuwwan kanneen kana kan fayyadaman lammiilee biyyoota keessaa lammiilee biyya alaatii daawwannaa ayyaana cuuphaa kanarratti hirmaachuudhaaf dhufaniin kan ta'e yoo ta'u bulchiinsi magaalaa Baatuu ayyaana kana bifa ho'aadhaan akka kabajamuuf
qopheessuu yookaan bidiruu qopheessuu irraa kaasee wantoota garaagaraa mijeessuudhaan sirni kun bifa ho'aadhaan akka biyyaatti akka kabajamuuf beeksisuudhaaf hojiileen garaagaraa hojjetamanii jirani. Sagantaa kanarratti ogeeyyiin miidiyaa garaagaraa akkasumas dargaggoonni garaagaraa iddoolee garaagaraati magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii irraa daawwannaa ayyaana kanaaf akkasuma kabaja ayyaana kataraa cuuphaa kanaaf argamanii jirani. Ganama barii irraa kaasnee wantoota garaagaraa isin biraan gahaa turre dorgommii konkolaataa, dorgommii saayikilaa akkasumas taphoota garaagaraa amantiidhaan kan taphataman sirnoota garaagaraa isin daawwachiisaa turre. Akkasuma wantoota bidiruu irratti taateewwan bidiruu irratti ta'aa turanis isin biraan qaqqabsiisaa turreerra. Yeroo ammaa kana gara galgala kana taateewwan garaagaraa bidiruu kanarratti sirna ayyaana hordofeen sirna kabaja ayyaanaa bu'uureffateen erga taasifamee booda gara daangaa bishaanichaatti bahuudhaan taabotoonni odoloota shananirraa akkasuma magaalaa Baatuurraa gara hara Dambal dhufan iddoo bulmaata isaaniitti geggeeffamanii jiranii. Nutis taateewwan magaalaa Baatuutti hara Dambal irratti ta'aa turan tokko tokkoon hordofnee isin biraa gahaa turreerra. Egaa wanti nuuf boru taateewwan boru hafan hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Wanti yeroodhaaf ani qabadhee jiru kanuma. Halkan gaarii akkasii ta'u. Tole riippoortara keenya Jamaal Nageessoo magaalaa Baatuurraa hara Dambalirraa sirna ayyaana kataraa bal'inaan waan nu biraan geesseef guddaa galatoomi. Gara oduu na biratti hafeettan darbaa daawwattoota keenya. Ayyaanni cuuphaa akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Baatuutti kabajamuudhaaf qophiin xumuramuu kantiibaan magaalaa Baatuu himan. Magaalaan Baatuu ayyaana cuuphaa hara Dambal irratti kabajamuudhaaf hojii ministeera turizimiif koomishinii turizimii wajjin ta'uun haal duree jiru xumuruun ibsame. Ayyaanni cuuphaa akka biyyaatti bifa ho'aa ta'een kan kabajamu yoo ta'u sadarkaa naannoo Oromiyaatti ayyaanichaan wal qabatee hojiin magaalaa Baatuu madda turizimii taasisuuf abdachiisaa ta'uu kantiibaan magaalaa Baatuu Ahimadiin Usmaan himanii jiru. Ayyaanni kun ayyaana beekamaa sadarkaa addunyaa sadarkaa yuuneeskootti galmaa'e ta'uusaa bira darbee magaalaa keenya irratti kabajamuunsaa magaalaa keenya gara magaalaa turizimiitti ayyaana ceesisuu keessaa isa tokko. Sababii isaa ayyaanni kunis ayyaana damee turizimii keessaa tokko waan ta'eef isa kan akkaataa kanaan kaasuun hin danda'ama. Ayyaana kana magaalaa keenya irratti gaafa kabajnu dursinee akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti qophiiwwan garaagaraa taasisaati kan turre jechuudha. Qophiiwwan garaagaraa taasisaati kan turre qophiin akkaataa karoorsinee taasisne saniin hundi isaatu har'a gaafa raawwii keessa gallu jijjiirama guddaa kan argine ta'uu isaatii fi torbaan lama torbaan sadiin duratti qophiin taasisaa turre koree garaagaraa ijaaraa turre koree garaagaraa ijaarree hojiitti galchaa turre koreewwan kana keessaa koreen nageenya akka fakkeenyaatti kaasuu hin danda'ama jechuudha. Magaalaa Baatuu keessatti lammiileen amantaa garaagaraa hordofan kan jiran yoo ta'u yeroo ayyaanota amantaatti waloodhaan magaalattii beeksisuuf waliin jireenya isaanii cimsuu irratti haalli gaariin irraa baratamu akka jirus himameera. Ayyaanni cuuphaa magaalaa Baatuutti hara Dambal irratti bidiruu 40 ol akka kabajamu kan himame yoo ta'u ayyaanni kun bifa kanaan kabajamuu isaatiin guddina magaalattiif iddoo olaanaa akka qabus kantiibaan magaalaa Baatuu Ahimadiin Usmaan himanii jiru. Keessummoonni baay'een gara magaalaa keenyaatti biyya keessaas biyya alaatiis dhufanii galaniiti kan jirani. Keessummoonni kun har'a guyyaa ayyaana kana gaafa gaggeessaa oolaa jiru kana keessatti keessummaan akkaataa nagaan gara mana isaatii ba'ee gara magaalaa Baatuu dhufetti nagaan ayyaana kana xumuree gara mana isaaniitti gara maatii isaaniitti akka deebi'an gochuudhaaf hojiin guddaan naannoo nageenyaatiin hojjetamaati kan jiru. Hagammaatti guutumaa guututti nageenya keessummoota keenyaa eegnee mirkaneessineetti kan deemaa jirru sodaa nageenyaa tokkolleen akka hin jirre ifatti kaasuun hin danda'ama jechuudha. Qophiin baay'een taasisaa turree fi har'a raawwii keessatti argaa jirru ammoo keessummoonni kun gaafa dhufanii tajaajila faana ol qabateeti. Tajaajila faana ol qabatee keessummaan biyya keessaas biyya alaas gaafa dhufu ayyaana kana gaafa kabajatu deebi'ee iddootti boqotu dhabuu hin qabu. Abbootii qabeenyaa faana mari'annee daldaltoota faana mari'annee manneen isaanii akka qulqulleessan algaa isaanii akka qulqulleessan gatii gurgurtaa fi bittaa faana ol qabatee even birrii tokkoyyuu dabaluu osoo hin taane kan duraan itti gurguran irraa gadi buusanii keessummaa simachuu akka qaban keessummaa tajaajiluu akka qaban ifatti irratti walii galleeti kan hojii keessa gallee jirru. Kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaanni kataraa yookiin jala bultiin ayyaana cuuphaa wanciittis kabajameeti kan inni jiru. Riippoortarri keenya Muluu Asaffaa achitti argamuudhaan haala achi jiru akka itti aanutti qindeessitee nuuf ergiteetti.
Amma kan jirru ayyaana cuuphaa jala bultii yookaan kataraa jedhamee kabajamu akka mana amantaa kiristaanaa ortodoksiitti kabajaa kan jirru asii bakka miidhagduu bareedduu fi dirree turizimii mandara turizimii addunyaa jedhamtee filatamtee haroo wancii irrattidha kan kabajamaati jiru. Taabotonni bakka bulanii bakka bultii isaaniitti imalaati kan jiranii. Kanaafuu amma mana amantaa kiristaanaa Qirqoos irraa ka'ee taabonni Qirqoos haroo wancii irratti yabalaan yookaan ammoo bidiruudhaan gara iddoo giddugaleessa haroo wancii irrattidha kan inni imalaati jiru. Giddugaleessa haroo wancii irraa immoo gadaamii Qirqoos jira. Gadaamii Qirqoos immoo keessa taabota Qirqoosii fi madaana lamitu jira. Isaa waliin wal simatee bakka bultii isaatti imalaa jira. Amma gara galgalaalla kan jiru. Iddoon kun bakka iyyeenyarra waan jiruuf mandara turizimii kana keessa yeroo akka kanatti imalu innumtuu surumaayyuu ayyaanumti cuuphaa ofumaatiyyuu akka turizimiitti addunyaa irratti waan galmaa'e waan ta'eef inni kunis walitti miidhagee wal bareechee tulluudhaan marfamee haroo irratti yeroo deemu bakka turizimii miidhagina qabdu akka biyyattiitti bakka guddaa irrattidha kan inni kabajamaa jiru. Kun waliin wal miidhagsee akka miidhagina guddaa qabaatu taasiseeti jira. Gamatti ce'ee ammoo bakka bultii isaa irratti galgala kanaan simannaadhaan iddoo sanatti warri eegan achitti simatanii kabajuudhaaf yookaan jala bultii kana irratti haala kanaan kan inni deemaa jiru. Akkuma argaa jirtan taabonni takla haayimaanoot iddoo teessuma isaarraa ka'ee haroo wancii irratti bidiruudhaan gamasitti ce'aa jira. Gama irratti wal makanii waliin ta'anii immoo iddoo bultii isaanii deemu. Iddoo bultii isaaniitti namoonni jiran haala kanaan ayyaanicha kabajuu isaanii ammallee ayyaanni kun ayyaanni cuuphaa haala kanaan haroo irratti kabajamuun miira namoota keessa jiru ayyaanichaaf miira addaati kan inni uumu ammatti kanatti jira jechuudha. Riippoortara keenya Muluu Asaffaa odeeffannoo bal'aa Wancirraa nu biraan geesseef guddaa galatoomii. Itti fufnaa daawwattoota keenya. Kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaanni kataraa yookiin jala bultiin ayyaana cuuphaa magaalaa Hararitti sirna ho'aatiin kabajameeti kan inni jiru. Riippoortarri keenya Miliyoon Adam haalatti jiru akka itti aanutti qindeessee nuuf ergeera. Ani kan inni dhufee magaalaa Harar qabalee 15 Atibiyaan keenya immoo taabota Maariyaamii, Dakkar Maariyaam, Mikaayilii, Takla Hayimaanootii, Kidaane Miratii sanani anis waliin gurmaa'ee karaa sanaan taabota hordofeetaniin dhufee jechuudha bakka ayyaana. Ayyaanni kataraa kun yookaan immoo jalbultiin ximqataa ayyaanni kabajame kun baay'ee magaalaa keenya keessatti haala ho'aa fi haala olaanaadhaan kan inni kabajamu jechuudha. Yoon illee itti guddisuudhaaf baadhe jaalmeedaatti kan kabajamu Gondaritti kan kabajamuun wal qixxaata malee isaa gadi hin ta'u kan magaalaa Hararitti kabajamu. Kanaaf baay'ee ayyaana ho'aadha, ayyaana gammachuuti, ayyaana gaariidha, baay'ee namatti tola. Akkuma beekamutti ayyaanni kataraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaatti cuuphameedha. Kanaafuu kiristaanonni hundumtu keenya walitti qabamnee jaalalaa fi tokkummaadhaan kan kabajnudha. Kanaafuu haalli isin akkanumatti argitanitti haala ho'aa fi haala bareedaa ta'een kabajaa jirra. Hordoftoota amantaa kiristaanaa kan ta'an addunyaan hundumaarra kan jiran biyya keenya keessa Itoophiyaa guutuuttis kan jiran baga nagaadhaa fayyaadhaan ittiin isin ga'een jedha. Maatii kiyyas kan Wallagga jiran jiru, kan immoo Addis Ababaas jiran jiru, kan immoo biyya hundumaarra sababa adda addaatiin Hararis kan jiran hunduma isaaniitiin bagattiin isin ga'ee bagattiin waliin nu ga'een jechuu barbaada. Ayyaana cuuphaa fi ayyaana kataraa isaan lamaanuutiif qophii nuti taasisne mazmuroota ayyaanaadhaaf ta'an hundumtu keenya waliin taanee kabajnee waliin taanee qo'annee jirra. Kanaafuu qophoofnee har'as akkuma argitanitti haala ho'aa ta'eetiin kabajameera.
borus yoo waaqni jee yoo waaqni nu ga'e haala bareedaa ta'een kabajna jechuudha. Addunyaarra kan jiru tuuristiin hundumtu warri biyya keessa jirullee guutuutti dhufanii akka ayyaana bareedaa kana daawwatanii nu wajjin kabajan amata dhufuttis kan itti aanuttis waliin ittiin nu haga'uun jedha. Kana booddee kan jiru akkuma ajajni abbootiin keenya nuuf ka'anitti sa'aatii kanarraa eegalee too manni beeta maqdasiin hin banamaa sa'aatii sanarraa eegalee maayileetiin itti fufa sana booddees sirraata qiddaasee jira isa kabajnee too boruudhaaf qophoofna jechuudha. Naannoon keenya naannoon Hararii biyya jaalalaa biyya tokkummaati. Gosaa fi amantaa garaagaraa osoo hin godhin tokkummaadhaan akkuma saayinsoonni jaanitti unity in diversity akka jaanitti nutis tokkummaadhaan jaalalaadhaan ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalaadhaan akka kabajnu biyyi teenyaas Itoophiyaan tokkummaadhaan akka nuuf dagaagtu ergaan dabarsa. Jala bultiin ayyaana cuuphaa yookaan kataraan hawaasa keessatti haala tokkummaa jaalala dabaluun kabajamu hordoftoonni amantichaa magaalaa Finfinneetti sirna ayyaanichaa irratti hirmaatan himanii jiru. Yaanni isaanii akka itti aanutti dhiyaata. Maqaan koo Daakun Gammachiis Nagaasaan jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Qulqulleettii Sillaasee waggaa arfaffaadha. Ayyaanni kataraa jecha afaan Giiziirraa kan dhufe kataraa jechuun walitti qabuu qindeessuu jechuudha. Laga bula gatii ta'eef taabotni bishaan coree garaagaraarraa walitti dhufa. Kanaaf bishaanni xixiqqoo walitti dhuftee walitti kuufamuu jechuudha. Kan inni kabajamuu jalqabe immoo akka biyya keenyaatti jaarraa 12ffaa keessadha. Seenaan akka odeessu tokko kan himu. Jaarraa 14ffaa keessas itti fufee labsiidhaan kabajamuu jalqabe. Garuu akka kanatti galgala bahee taabotni bakkee buluudhaan immoo labsiidhaan jaarraa 15ffaa keessa buleetutu kabajamuu jalqabe jechuudha. Ayyee hunduma keenya. Jalqaba irratti maqaan koo Faarfataa Daaqon Roobaa Amsaaluun jedhama. Ayyaanni kataraa baay'ee bareedaa fi baay'ee jaalatamaa kan ta'e uummanni fagoorraas dhiyoorraas bakka tokkotti walitti qabamee ayyaana baay'ee jaalatamaa kana kan wal faana dabarsudha. Ayyaana cuuphaarraa ayyaanni cuuphaa ayyaana dursa waliif kennuuti. Fakkeenyaaf inni guddaan xiqqaadhaaf ayyaana dursa kennuudha malee ayyaana inni guddaan isa xiqqaa irratti dhaadatu miti. Maaliif yoo jenne gooftaan keenya guddaa ta'etu jiru Yohaannis xiqqaasaa Galiilaadhaa ba'ee gara Yordaanosiin deeme. Kanaafuu ayyaana dursa waliif kennuuti. Ayyaana inni xiqqaan ani guddaadha jedhu tun ta'in ani si birattan gad of deebisa ayyaana jechuuti gadi ta'eef. Kanaaf amantoonni guddummaa kan itti agarsiisan tun ta'in warra xiqqoo isaan bira jiran kan itti yaadatan ayyaana gad of qabummaati jechuudha. Ayyaanni cuuphaa gooftaarraa kan baratamu. Ayyaana cuuphaarraati. Ayyaana cuuphaa jechuun ayyaana guyyaa waggaa 5,000 dura cubbuun addaamitti fe'amee guyyaa kanatti garbummaa seexanaa jalaa baanee gara Kiristoositti deebi'uu keenya mallattoo kan agarsiisudha. Namni seexanaan qabamee hafuura adda addaa kana cuuphaadhaan ofirraatti gaggeessu kan jedhamudha. Akkasumallee haadholiin keenya abbootiin Oromoon fagoorraas dhiyyoorraas giixxoosa jedhamu sana qabatanii kan walitti dhufanii wal yaadannoo jaalala guddaadhaan wal faana kabajanidha. Amantoota Ortodoksii Tawaahidoo hundumaaf biyya keessa sala jiraniif ergaa ani qabu. Ayyaanni kun ayyaana gadoof qabu gatii ta'eef gadoof qabnee kasoominaan afoolaan kan dubbatame miidhagni isaa duudhaansaa kiiliyaa addunyaatti akkuma galmaa'ee jiru kana qofaadhaan galmaa'ee jiraachuu isaatu hin ta'in aadaa qofatu hin ta'in amantaadhas waanta ta'eef aadaa amantaa keessa jirudha. Duudhaa walitti dhufeenya keenya kan cimsu gatii ta'eef jaalala kan nu barsiisu gatii ta'eef wal qooddee tokko malee bakka jirrutti kabajuu wal jaallachuu akka nurra jiraatu nu dabarsa. Hayyee hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaatiin baga ayyaana cuuphaatiin isiniin ga'e jechuun barbaada. Maatii koo naannoo ittiin dhaladhe hunduma isaanii fi gammachuun keessa jiru kana isinis gammachuu guddaatiin akka kabajatan jechuun barbaada. Galatooma.
Turistoonni biyyoota adda addaa irraa ayyaana cuuphaa irratti hirmaachuuf dhufan bakkeewwan hawwata turizimii biroos akka daawwatan haalli mijachuu fi ministeerri deetaa ministeera turizimii Silashii Girmaa himan. Xiyyeeffannoo mootummaan damee turizimiif kenneen iddoowwan hawwata turizimii hedduun misoomuu kan himan obbo Silashiin kunis bu'aa qabeessummaa damichaa fi Itoophiyaan bakka ga'umsa turizimii mijattuu akka taatu haala mijataa uumuu eeraniiru. Bakkeewwan ga'umsa turistootaa kunneen daawwattoonni yeroo turtii isaanii akka dheereffatan taasisaa jiraachuu himaniiru. Turistoonni ayyaana cuuphaa irratti hirmaachuuf biyyoota garaagaraa irraa dhufan ayyaanicha boodas bakkeewwan hawwata turizimii biroo dabalataan akka daawwatan haalli mijeeffamuu ibsaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaa irraa odeeffanne. Ayyaanni cuuphaa erga yuuneeskootti galmaa'e kaasee qoonni dadammaqina turizimii fi hariiroo hawaasaa cimsuu keessatti qabu dabalaa dhufuun himame. Ayyaanichi Itoophiyaa irra darbee qabeenya guddaa addunyaa waan ta'eef akkaataa safuu fi duudhaa isaa eeggateen akka kabajamuuf lammiileen hundi qooda isaanii baachuu qabus jedhameera. Taammanaa Girmaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Cuuphaan waadaa namni tokko cubbuu isaarraa qalbii geeddaratee fedha waaqayyoo raawwachuuf murteessuu isaa ittiin agarsiisu ta'uun ni beekama. Cuuphaan icciitiiwwan mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo keessaa tokko yoo ta'u, hordoftoota amantichaa biratti ulfina addaatiin kan kabajamudha. Ayyaanni cuuphaa Itoophiyaa kun mudde tokko bara 2012 galmee hambaa kiliyyaa addunyaa ta'uun mootummoota gamtoomaniitti damee barnootaa saayinsii fi aadaatti galmaa'uun isaas kan yaadatamudha. Ayyaanichi erga yuuneeskootti galmaa'ees qoonni dadammaqina turizimii biyyattii fi hariiroo hawaasaa cimsuu keessatti qabu daran dabalaa dhufu Koomishinii Turizimii Oromiyaatti Koomishinara Ittaanaa fi hoogganaan damee Iikoo Turizimii Daawud Muummee himaniiru. Akka addunyaatiif akka Itoophiyaatti waa dhiifnu naannoo Oromiyaatiif maal qaba yoo jennu taate kanaan dura akkuma sooshaal miidiyaa irratti illee ilaalaa jirtan waggoottan 3-4 dabran kana ximqata yookiin ayyaana cuuphaa bakka turistoonni addunyaatii fi biyya keessaa biyya alaa argamanitti magaalaa baatutti hara dambalirra kabajaa jirra jecha. Ayyaanni cuuphaa sochii daldalaa fi hariiroo hawaasaa cimsuu keessatti shoora olaanaa baachaa jiraachuu kan eeran Daawud Muummee bara kanas sadarkaa Oromiyaatti bifa addaatiin akka kabajamuuf hojjetamaa turuu ibsaniiru. Kan duri caalaa immoo barana bifa adda addaatiin daawwannaanis dabalamee naannoo sanitti hanga laangaanootti deemamee kabajamuuf deema. Kana jechuun egaa sochiin inni achitti magaalaa baatuutiif Shaashamanneef Arsii Nageelleetii fi naannoo san jiran asii hanga Maqii fi Mojoo karaa kanarra waggaa deemtu Bishooftuu dabalatee namoonni ayyaana kabajuuf achitti deeman biyyoota alaatirraas haa ta'u naannolee biyya keenya ibn Oromiyaa keessaa magaalotaa fi godinoota adda addaatirraa naannoo sanitti argaman tokkoffaa walitti dhufeenya hawaasaa cimsa. Walitti dhufeenya hawaasaa cimsaa akkasumas dhimmoota achirratti argamuudhaaf faaya aadaa maal godhamaa nyaataa siree qabataa bishaan dhugaa sochiin diinagdee bal'aatu uumama jechuun naannoo kanatti. Akkaataa waliigaltee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin ayyaana cuuphaa eeguu fi kunuunsuun daran murteessaa ta'uu himuun ayyaanichi faayidaan gama yaa'insa turizimii dabaluutiin argamsiisaa jirus olaanaa ta'uu dubbataniiru. Inni galmaa'e kun maali jechuudhaaf isa laaluudhaaf ammoo yaa'insi turistii dabalee jira jechaadha. Kabiraa hafuutii dambalumatti waggaa 3 dura ka jiruu fi kan jiru tokko miti jechuudha ala dambal irratti. Kanaan dura waggaa ayyaanni cuuphaa kun dhufe akkuma beekamu kan yeroo baay'ee asuma masqala addabaabaayii kan jennuu fi Gondarii kan beekamaa ture. Amma immoo dareen bal'inaan achitti illee wanni adda isa godhu bishaan bakka tokkotti gandaa keessa walitti qabame osoo hin ta'in hara dambal irratti kun kan kabajamu hara dambalni beektuu hanga inni ga'u achirratti bidiruu adda addaatiin qophaa'ee kalarfuul karaa ta'een achirratti kabajamaa kun ammoo maqaa gaarii biyyaa ijaaruu bira dabree sochii diinagdee turizimiitiif galiidhaaf yaa'insa turistiitiifis carraa hojii uumuudhaafis bu'aa guddaa argamsiisaa jira argamsiisees jira jechuudha. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa ce'umsa damee turizimii milkeessuuf qaamolee adda addaa waliin ta'uun xiyyeeffannaan hojjetaa jira kan jedhan Daawud Muummee ayyaanni cuuphaa bara kana milkaa'inaan akka kabajamuuf qophii gahaan taasifamuus himaniiru. Baran ammoo ministeerri turizimii illee itti galeen waliin jecha qindoominaan miidiyaa waamuudhaan deeggarsa adda addaa barreessuudhaan xalaa erguudhaan waan adda addaa deeggarsa silaa barbaachisu gochuudhaan
akka ministeera turizimiitti illee bara kana hirmaataa jiru. Loojistikii barbaachisu dhiyeessuudhaan gara sanitti sochoosee jira jechuudha. Sulula Riifti Vaalii naannoo Hara Laangaanootii fi Abiyaataa Shaalaa baatuu kana dabalatee naannoo kana jiru hunda namni ekspiriyaansi akka godhu fi sanbooda immoo guyyaa sanillee tamsaasa kallattiitiinis haa ta'u sanbooda sagantaa adda addaa miidiyaan irratti hojjechuudhaan akka hojjetu hojii guddaa qophii guddaa taasisee socho'aa jira koomishinichi. Ayyaanichi Itoophiyaa irra darbee qabeenya guddaa addunyaa waan ta'eef akkaataa safuu fi duudhaa isaa eeggateen akka kabajamuuf lammiileen hundi qooda isaanii baachuu akka qabanis dhaamameera. Addunyaa irratti galmaa'e jechuun sona qaba jechuudha. Sona inni sun ittiin galmaa'etu jira. Sona inni ittiin galmaa'e san osoo hin boorayin osoo kabiraatiin walitti hin makin uumama isaa eeggatee akka itti fufee waggaa waggaan kabajamu godhuu irratti qaamonni dhimma kana kabaja ayyaana kanaa raawwachiisan of eeggannoo cimaa godhuu qabu jechaadha. Addunyaan waan ittiin ibsinee addunyaa irra galmeeffanne qabna. Isa san uumama isaa eeggatee itti fufuu qaba. Wanneen qaama isaa hin ta'in kan biraa itti makuun walitti dhufeenya hawaasaatii fi dhugaa dubbatuudhaaf amma sirna kabajama jenne amma amantaadhaa miti dhimmichi kan galmaa'e yuuniskootti. Isa kanarratti aniin muslimaatis kan biraa kan kiristaanaatis abbaan fedhi waaqeffataan illee akka oomisha turistii tokkootitti jecha akka oomisha turistii tokkootitti as waan turist product itti fayyadamuu qabna. Dhaabbileen tajaajilaa keessummoota sirnaan simachuun keessummeessuu akka qabanis Koomishinii Oromiyaatti Koomishinara Ittaanaa fi hoogganaan damee Ikooturizimii Daawud Muummee dhaamaniiru. Odeeffannoo ayyaana Kataraa wal qabatuun jala bultiin ayyaana Cuuphaa Kataraan Wanciittis haalawaa ta'een kabajame. Bu'uuraaleen misoomaa Wanciitti ijaaraman ayyaanicha karaa dhiyoo fi mijataa deemanii akka kabajan isaan gargaaru jiraattonni naannichaa himaniiru. Yaada isaanii Muluu Asaffaatu qindeesse. Asirratti kabajuun kun haroo Wancii iddoon kun miidhagduudha, bareedduudha. Yeroo dhiyoo asitti ammoo daandiiwwan bareedan turizimiidhaaf tolan Wancii miidhagdee jirti gidduu kana yeroo dhiyoodhaa asitti miidhagdee jirti. Isa kana iddoo kanatti kabajuun keessatti kun miira maalii isinii qaba? Ammaa fi wal bira qabanii ilaalan akka. Maaniin beekoo waggaa 80 naannoodha. Biyyi keenya biyya industiriin dhufe biyya mangistiin dhufe dasnu jedhee dasitaadhaan ammayyuu ililtaadhaan kan taqabbalu ta'a. Iddoo kaanitti amma yeroodhaan dafeetu iddoo kana qaqqabaa amma iddoon kun ammoo kan adda taasisu haroo Wancii miidhagduudha haroo irratti kan kabajanii. Mee akkamiin kun? Eeyyeen egaan kuni uumamaan Waaqayyoodha. Isa biraanis immoo kennaa Waaqayyoodha inniitti fudhanna. Dhuguma bakkee biraatti taabonni Waaqayyoo bakka isaa wambarii isaarra taa'eetu jira. Garuu amma yeroo kana dukkana kanaan uummanni Waaqayyoo bahee taabota isaa teessoo isaarraa bahee galateeffatee akkasumas taabota Waaqayyoo galateeffatee faaruudhaaf ililleedhaan sa'aatii kana dabarsaa jirra jechaadha. Kanaaf baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jira jechaadha. Asuma faarfachaa bultu qaba. Asuma faarfannaa bulla jechuudha. Ajee baga geessee galatooma. Amiin baga olmaan nu ga'e guddaa galatooma. Atillee baga geessee? Amiin waliin baga geenyeen jedha. Faaruun akkamii gama aadaatiin gama faaruutiin dargaggoonni waliin ta'aniiti kan taabota takla hayimaanotii gamarraa fidanii amma immoo bidiruudhaan asiin geessanii mee akkamii baay'ee natti toleera itti gammadeera barattoonni haroo dabirii Yesuus irras ta'e dabirii Cirqoos irraa takla hayimaanotii irraa walitti qabamanii dhufanii taabota isaanii kan Cirqoosis ta'e kan takla hayimaanotii waliin kabajuu keenya guddaa natti. Borga nama immoo asuma bultanii faarfataa bultanii immoo borga nama manaa kaatanii dhuftanii. Asuma bulleetu sagantaa jiru waliin faarus yoo ta'e barumsa wangeelaas yoo ta'e waliin baranne asuma itti gammannee waliin bullee borga namas taabota gara bultoosaatti deebisne. Garuu immoo Wanciin yeroo dhiyoodhaa asitti miidhagdee babbareeddee bakka hawwattuu turizimii bakka miidhaginaa taatee jirti. Duraan akkaataatti kabajanii fi amma haalatti isin kabajan adda addummaan isaa maali? Baay'ee garaagarummaan jira. Yeroo duraa akkas hin turre. Sanbata maariis ta'e karaa lubaatiinis ta'e karaa daaqonotaatiinis ta'e baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama gaafin jedhu qeesiinis dabalamee daaqoniinis ta'e sanbata martibeetiinis ta'e gaafa dabalamanii dhufanii as keessatti argamanii waliin faarfannee taabota keenya bultoosaarraa kaasnee gara laga Cuuphaa yookiin gara laga Yordaanos buusnee ganama immoo deebisnee gara bultoosaatiitti deebisnee galchina. Kuni gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuu barbaade. Tola galatoomii baga geesse. Amiin waliin Tole kabajamtoota daawwattoota keenya iddoo bultoo isaatti amma haroo Wancii hodola
gadaamii Qirqoos irrattidha kan argamnu. Iddoo kana iddoo bultii isaati gara Gajjallaatti taabonni Madaanalamii fi taabonni Qirqoos asuma irratti eeganii Takla Hayimaanoot immoo gamarraa mandara keessaa bahee iddoo hawaasa irraa bahee dhufeetu bidiruudhaan iddoo kanatti simatame wal faana iddoo bultoosaa gahee jira. Haala kanaan faarfattoonni faarfachaa hawaasni immoo gaggeessee inni kaan gara qeesseetti deebi'a inni kaan immoo iddoo kanatti nyaata aadaatiin dabalamanii waliin ta'anii hawaasni simate wal faana iddoo kana bulee waliin immoo ganama barii harooma kanaan cuubameetu gara teessoo isaatti akka deebi'uudha kan odeeffamu. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya osoo hin goolabin dura takkaan ijoowwan isaanii si yaadachiisa. Ministeerri muummee Abiyyi Ahimad ayyaanni cuuphaa ayyaana miliyoonota bakka tokkotti fiduun tokkummaa sabdaneessummaa cimsuudha jedhan. Ayyaanni cuuphaa uummata Itoophiyaa maraaf ayyaana nageenyaa jaalalaaf badhaadhina akka ta'u pirezidaantoonni naannolee ergaa baga geessanii dabarsanii hawwan. Jala bultiin ayyaana cuuphaa yookiin kataraan kutaalee biyyattii adda addaatti sirnoota garaagaraan kabajame. Kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebi'uun baga ayyaana kataraa yookiin jala bultii ayyaana cuuphaan nagaan isin ga'e jecha ETV Afaan Oromoo irraa galgala kanaaf qindeeffannee kanan gammaa turanii oduu waliin hiraan sila isheen ture halkan nagaa isiniif haa ta'u.